1.6 vector spaces in the subspaces. Partii kana irratti kan nuti ilaallu vector spaces fi akkasuma subspaces isa jedhamu ilaallaa jechaan. Jalqaba irratti definition of field isa jedhu ilaallu. Waan vector space kanaa fi subspace kana wal qabatuuf isa kan ilaalle jalqabuu qabna jechaan. Let F be a subset of complex number. Inni kun F ni jennuun kun jechaadha field jechaadha karaa biraatiin F ni jennuun subset of complex number dha jechaadha. Then F is said to be field under the usual addition and scalar multiplication. Usually denoted by F plus F comma plus comma dot jechaan times jechaadha. Inni kun kanaafu if it satisfies the following condition jedha. Kondishiniiwwan kanneen yookaan guuttaate jechuudha. Kondishiniiwwan afran kanneen yookaan guuttaate inni kun field jedhama jechuudha. Kanaafuu inni kun tokkoffaa complex number dha, subset of complex number dha. Akkasuma immoo addition fi multiplication dhaan ibsamuu danda'a jechuudha. Kana jechaan fakkeenyaaf complex number wayii fudhannee complex number biraa walii yoo walitti hidhamtaate complex number nuuf kenna jechuudha. Complex number keessaan bahu jechuudha. Akkasuma immoo yookaan scalar wayii yookaan baay'isuun isaati ammas matam isaa ta'a jechuudha. Kanaafuu field in jennuun kun isa kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin isaan afran kanneen guutuu qabaa jechuudha. Inni tokkoffaan for all x in the y an element of f, x plus y an element of f and x times y an element of f ta'uu qaba jechuudha. Kana jechaan inni x in hundinuu jechuudha. Akkasuma y in hundinuu elementii f ta'anii yeroo isaan lamaan kanneen walitti hidhaanu warra elementii f ta'e lama yeroo walii idaanuu fi akkasuma waliin baay'ifnu yeroo lamaanittuu maal ta'uu qabanii element of f ta'uu qabanii jechaadha. Inni tokkoffaan isa kana jechaadha. Kanaafuu asitti amma akkuma argitan addition fi multiplication dha jechaadha inni kuni. Inni lammaffaan immoo for all x an element of f minus x an element of f ta'uu qaba jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf x in minus 1 yoo ta'e x in 1 yoo ta'e minus 1 innis elementii f ta'uu qaba jechaadha. 2 yoo ta'e minus 2 minus 2 elementii f ta'uu qaba. 3 yoo ta'e minus 3 isa kana jechaadha inni kun isa lammaffaadha jechaadha. Inni sadaffaan ammoo for all x an element of f and x is different from 0 x the power of minus 1 is an element of f ta'uu qaba jechaadha. Kana jechaan x the power of minus 1 jechaan maayini 1 over x jechaadha. 1 over x maaliif x in 0 ta'uu hin dandeenye asitti x in 0 ta'e undefined waan ta'uuf jechaadha. Different from 0 waan jedhuuf inni sadaffaan isa kana guutuu qaba. Inni biraa ammoo 0 fi 1 elementii f ta'uu qaban jechaadha. Kanneen kiraayiteriyaawwan kanneen afran kan yoo guuttaate maal jedhama inni kun field jedhama jechaadha. Field jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf example isaa yoo ilaalle inni jalqaba the field of real number dha jechaadha. Inni jalqaba real number yoo fakkeenyaaf kan barbaadan fudhadha. Kan barbaadan fudhattanii lakkoofsa barbaadan fudhattanii fakkeenyaaf lama real number dha akkasuma radical 2 real number dha irrational waan ta'eef jechaadha. Kanneen lama fudhadhee amma yoo kan walitti hidhuu taate 2 plus 2 radical 2 yoo kan jettu taate inni kun maayini real number dha jechaadha. Yoo waliin baay'ise 2 times radical 2 ta'a yeroo waliin baay'ise jechaadha. 2 times radical 2 inni kunis real number dha jechaadha. Inni biraa immoo minus x fakkeenyaaf 2 yoo fudhanne minus 2 real number dha. Inni kun real number waan ta'eef inni kunis real number dha jechaadha. Akkasuma radical 2 kana minus radical 2 yoo goone ammas real number dha jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen kiraayiteriyaawwan kanneen haala kanneen nuuf guutaa jira jechaadha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf x in different from 0 ta'e jechaadha. Isa kana yoo kan fudhannu taate r to the power of minus 1 yoo kan goonu taate 1 over 2 ammas maayiniin kun real number dha jechaadha. Kanas akkasuma yoo fudhattan 1 over radical 2 ta'a. Inni kunis real number dha jechaadha. Inni sadaffaan immoo real numberiin kun 0 fi 1nis isa kana keessatti hammatamuu qaban jechaadha. 0 fi 1 akkuma beeknu real numberidha waan ta'aniif kanaafuu kiraayiteriyaawwan hunda waan guutuuf inni kun maal jennaani field jennee ni waamna jechaadha. Inni biraa akkasuma complex numberiinis bifuma saniin hojjenna, rational numberiinis bifuma saniin hojjenna jechaadha. Amma asitti fakkeenyaaf integerii sonuu jedhe kiraayiteriyaawwan kanneen guutamuu hin guutu isa jedhu haa ilaallu. Fakkeenyaaf z field jechaadha. Inni kun
fiildii ammoo fiildii miti isa jedhu ilaaluudhaaf tokkoffaa intiijarii lama yeroo walii taatan intiijarii ta'a tokkoffaa isa tokkoffaa nuuf guutaa jechaadha. Akkasuma intiijarii lama yeroo waliin baay'iftan intiijarii mataa kanaaf lammaffaa isa tokkoffaa ta'ee lammaffaa jechaadha. Isa baay'isuutis nuuf guutaa jechaadha. Inni biraa immoo maayinasi x fakkeenyaaf intiijarii wayii fudhattanii fakkeenyaaf 3 yoo kan fudhattan taate maayinasi 3 yoo fudhattan yookiin immoo 3 yoo kan fudhattan taate maayinasi 3 ammas intiijariidha waan ta'eef kiraayiteriyaa lammaffaa nuuf guutaa jechaadha. Inni sadaffaan immoo x the power of minus 1 isa jedhu nuuf guutuu qabaadha. Fakkeenyaaf kan barbaadda yoo fudhattan intiijarii kana except 0 jennee waan ta'eef asitti jechaadha. 0 keessa galuun qabu waan ta'eef kan barbaadda yoo fudhattan nuuf guutamoo hin guutuudha asitti fakkeenyaaf. Amma asitti isa kiraayiteriyaa sadaffaa kana 0 namatu jennee jira. Fakkeenyaaf maal fudhattanii 2 fudhadhaame fakkeenyaaf 2 yoo fudhanne 2 the power of minus 1 jechaan maayini 1 over 2 jechaadha. 1 over 2 intiijariidha moo intiijarii miti. Kanaafuu kiraayiteriyaa sadaffaa kana nuuf hin guutu jechaadha. Kanaafuu asittuu maal jenna inni kun fiildii miti jechaadha. 0 waan inni hammaata rakkoo hin qabu. Garuu kanneen afran keessaa tokko yoo guutuu dhabe inni sun maal jedhamu fiildiin jedhamu jechaadha. Dirqama afran kanneen guutuu qabu waan ta'eef kanaafuu bifa kanaan jechaadha. Fiildiin jennuun haala kanaan ibsamaa jechaadha. Inni biraa immoo definition of vector space. In an empty set of object V is said to be a vector space or linear space over a field F if it satisfies the following axioms. Isaan kanneen yoo kan guuttaate jechaadha. Nan empty seetii wayii seetiin nuuf kenname jechaadha. Nan empty ta'uu qaba. Kana jechaan elementii qabaatu qaba jechaadha. Vector space jedhamuudhaaf yookiin ammoo linear space jedhamuudhaaf over a field F jechaadha. Fiildii wayii nuuf kennama. Fiildii sana irratti hundaa'uudhaan vector space jedhamuudhaaf kiraayiteriyaawwan kanneen nuuf guutuu qaba jechaadha. Inni tokkoffaa inni fakkeenyaaf u fi v yoo fudhatan jechaadha. U fi v kamiifiyyuu yeroo walitti idaanu an element of v ta'uu qaba jechaadha. Lamaan kunniin elementii v yoo ta'an ida'amni isaaniitis elementii v ta'uu qaba isa jedhudha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf u elementii v ta'ee koonistaantii wayii ammoo elementii fiildii yoo kan ta'u taate jechaadha. Elementii fiildii nuuf kenname jedhee jira. Yoon kennamin real numberii fayyadamna jechaadha. Kanaaf amma u nuuf kenname element of v dha. Akkasuma immoo c constant jechaadha. C jechaan elementii f yoo kan ta'u taate lamaan isaanii yeroo waliin baay'ifnu constant isaanii u kana yeroo baay'isnu element of v ta'uu qaba jechaadha. Inni lammaffaan isa kana jechaadha. Akkasuma hundi isaatu uma beektan fakkeenyaaf isa kanneen yeroo walitti idaanu akkasuma amala jijjiira iddoo isa jennuun san qabaatu danda'a. Akkasuma immoo amala jijjiira ammattu associative property commutative property akkasuma immoo 0 yoo itti idaanu u ta'uu isaa matama isaa ta'uu isaa jechaadha. Fakkeenyaaf u wayii fudhannee 0 yeroo itti idaanu u nuuf kenna. Isa kanas ni beektan jechaadha. Akkasuma immoo u fudhannee minus of u yeroo itti idaanu 0 nuuf kennuu isaa. Akkasuma immoo koonistaantiidhaan baay'isuu. Inni biraa immoo raabsuu irra raabsuu jechaadha. Akkasuma kunis akkasuma inni biraa immoo tokkoon yeroo baay'ifnu mataa isaa nuuf kennu jechaadha. Propertiiwwan kanneen propertii immoo beektanii kanneen yoo kan nuuf guutuu taate maal jedhama? Vector space jedhama jechaadha. Note the elements of V are called vectors and the elements of F are called scalars. Elementiin V yookiin ammoo vector space jechaadha. Maal jedhamani? Vector jedhamani jechaadha. Elementiiwwan fiildii ammoo maal jedhamani? Scalars jedhamani waamani jechaadha. Seeraan qabatu qabdan. It is important to realize that a vector space consists of 4 entities, a set of vectors, entity 1 sadii vector space in tokko jechaadha. Maal of keessaa qaba? Entity 1 sadii of keessaa qaba jechuudha. Inni tokkoffaan set of vectoriiwwan hedduu of keessaa qabaatu danda'a. Akkasuma immoo set of scalariiwwan hedduu of keessaa qabaatu danda'a. Kana jechaan maa inni maal godhuu dandeenya? Scalariidhaan baay'ifnee vectoriiwwan hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo two operations yeroo jennu pilaasii fi maayinni multiplication jechaadha. Maaliif isaan san lamaan qofa ta'e isinitti fakkaata? Fakkeenyaaf pilaasii fi maayinasii pilaasii fi baay'isuu qofaa jechaadha kan nuti jennu lamaan kanneen qofa. Maaliif negative subtractionii fi divisionii maaliif hin hammatin of keessatti? Lamaan kun isa kanneen keessatti waan argamaniif. Kana jechaan fakkeenyaaf maayinasiin as keessatti ni argama. Inni kun ammoo heeruun kun ammoo baay'isuu keessatti argama jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf
pilaasii jechaan karaa biraatiin maa inni pilaasii kana jechaadha. Pilaasiin akkamitti ibsamuu danda'a inni kun maayinus inni jennuun kun fakkeenyaaf u maayinus v yeroo kan jennu taate u pilaas maayinus of v jechuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu bifa pilaasiitiin ibsuu dandeenya waan ta'eef kanaafuu inni kun bakkuma tokkotti pilaasii jalatti ramadame jecha. Inni biraa immoo hiiruu yeroo jennu fakkeenyaaf waan oovartu yeroo jennu maal jechuu dandeenya? Fakkeenyaaf inni kun amma hiruudha jecha. Inni kun hiruudha. Kana jechaan constant times fakkeenyaaf u haa jennu isa kanaan u 1/2 of u haa jennu. Inni kun amma jechuudha karaa biraatiin u hiruu lamaa jechaadha mitiire. Inni kun amma hiruudha waan ta'eef isa kana karaa biraatiin akkamitti ibsuu dandeenya? Constant 1/2 times u jechuu dandeenya jechaadha. Constant uudhaan baay'isnee haala kanaan gara baay'isutti jijjiiruu dandeenya jechaadha. Isa hiruu ture kana kanaafuu saniif isaan kunniin keessaa hafuu danda'anii jechaadha. When you refer to the vector space, be sure all four entities are clearly stated or understood. Unless stated otherwise, assume that the set of scalar is the set of real number. Akkuma reefsiin jedhee fiildi yoo kan jiran taate seetii yoo kan jiran taate jechaadha. Real number jennee bifa kanaan consider goonaa jechaadha. Example asitti nuuf kennamanii jiran example kanneen ilaaluu dandeettan jechaadha. R is a vector space over itself jedha. R is a vector space over itself. Kan jechaan maa inni R'n kun real numberiin kun jechaadha. Vector space over itself dha jechuudha. The set of all ordered pairs of real numbers with the standard operations is a vector space dha jechuudha. Kana jechaan fakkeenyaaf real numberii kamiifiyyuu kiraayiteriyaawwan kanneen ni guutaa jechuudha. Hundi isaatu ni guuta waan ta'eef kanaafuu inni kun maal jedhama? Vector space jedhama jechuudha. Akkasuma immoo r the power of n illee fudhan. Inni kunis akkasuma jechuudha. R the power of n jechuun maal jennee jira? The set of all ordered n tuple of real numbers with the standard operations is a vector space dha jechuudha. Akkasuma the vector space of all polynomial of degree 2 or less, the vector space of all 2/3 matrices. Inni biraa immoo v equal to r cube yeroo jennu maal jechuudha jenne jira x y z sin jedhee jira. An element of r yoo ta'an jecha isaan kun is a vector space over the field of real number irratti jechaadha. Inni kunis kiraayiteriyaawwan sanniin ni guutaa jechaadha. Inni biraa immoo fakkeenyaaf jaafaa yoo ilaaltan inni kun example kanneen keessaa adda jechaadha. The set of defined by s equal to x, y, z, x, y, z is an element of real number. Real number is something complex number jechaadha. Inni kun rational number is not a vector space over real number because if we take c equal to radical 2 an element of real number jechaadha. U equal to 1,2, 3, 0 1,3,0 an element of s, then we can see that cu is not s jedha. Kana jechaan fakkeenyaaf s maal jedhamne jira? S an element of maal jennee jira isa kana? Rational number dha jecha. Element of rational number. Inni biraa immoo constant nu fudhannu ammoo real number dha jecha. Real number dha. Kanaaf amma u fudhannee jira. U amma fakkeenyaaf 1 2 3 jennuun amma akkuma argitan hundi isaaniitu x y z sadan isaaniitu jechaadha. Maa inni 1 2 3 hundinuu maa inni an element of rational number dha. An element of rational number dha. Garuu fakkeenyaaf maal jenne c kana constant kana isa keessaa fudhanna jechaadha. Real number keessaa fudhanna waan ta'eef over waan jedheef fieldiin keenya real number dha jechaadha. Real number keessa immoo real number wantoota lama of keessaa qaba jechaadha. Wantoota lama of keessaa qaba. Rationalii fi irrational of keessaa qaba jechaadha. Rationalii fi irrational of keessaa qaba. Fakkeenyaaf amma real number waan ta'eef irrational yoo fudhanne c kana jechaadha. C equal to radical 2 yoo fudhanne inni kun maa inni irrational dha. Kanaaf garuu c yoo maal ta'uu qaba jennee jira? An element of inni kun element of q waan ta'eef an element of q waan ta'eef jechaadha. Inni kunis an element of q ta'uu qaba jechaadha. Kana jecha an element of s ta'uu qaba jechaadha. Garuu fakkeenyaaf ittiin baay'isa radical 2 times u ammoo 1 3 0 jennee jirra jechaadha. 1 3 0. Kanaaf yeroo ittiin baay'ifnu kun maal ta'a? Radical 2 comma 3 radical 2 comma 0 comma 0. Amma asitti yoo ilaaltan x y z isaan jedhaman kunniin amma inni kun rakkoon qabu. Inni kun q dha, rational number dha. Kun ammoo
maayini irrational number kunis irrational number jechuudha. Kanaafuu inni kun amma SCU'n kun not an element of SC dha jechuudha. Not an element of SC dha jechuudha. SC ammoo irrational number dha waan jennee jirruuf jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan check gootan jechuudha. Inni biraa immoo subspace dha. Inni itti aanu subspace dha. Subspace in jennu ammoo haala kamiin ibsuu dandeenya subspace jennu kan let V be a given vector space over a field F. Then in an empty subset W of V is said to be subspace of V if W itself is a vector space over F under the operation of V acha. Kanachaan V nuuf kenname jira. V maayini vector space jennee jira. Akkasuma over field nuuf kenname jira jechaadha. Amma ammoo W inni jennuun ammoo subsetii V kanaati jechaadha. Subsetii V kanaati. Kanachaan W kana haala kamiin argachuu dandeenya? Vectorii space kana yookiin ammoo V kana operationiiwwan garagaraa hojjechuudhaan konstantiin baay'isuudhaan yookiin ammoo waliin baay'isuudhaan vektoriiwwan jechaadha yookiin ammoo walitti ida'uudhaan isaan kanneen fayyadamnee kan argannu hundi isaaniitu maal jedhamanii W jedhamanii jechaadha. Kanaafuu W'n kun maal jedhama? Subspace jedhama jechaadha. Theorem kan yoo ilaalle suppose that V is a vector space over a field F. In an empty subset W of F is a subspace of V if it satisfies the following condition. Conditioniiwwan kanneen maal godhuu qaba? Satisfy nuuf godhuu qaba jechaadha. Inni kun W inni jennuun kun maal jedhamuudhaaf? Subspace jedhamuudhaaf. Inni jalqabaa fakkeenyaaf U fi V kun element of W kan ta'an taate jechaadha. Kanachaan W maal jennee jira? Subspace jennee jira jechaadha. An element of subspace yoo kan ta'an taate isaan lamaan kanneen yeroo walitti idaanu an element of W ta'uu qaba jechaadha. Lamaan kanneen yeroo walitti idaanu an element of W ta'uu qaba jechaadha. Inni tokkoffaan isa kan walitti idaatanii an element of W kan ta'u taate inni sun maayini subspace jennaan jechaadha. Inni lammaffaan immoo for all U is an element of W yookiin ammoo subspace isa jenni jechaadha. And C is an element of F. C field keessaa fudhannee jedha jira constant isa jennuun kana field keessaa fudhanna. CU is an element of W ta'uu qaba jechaadha. Ammas konstantiidhaan yeroo baay'isnu an element of W ta'uu qaba jechaadha. Inni biraa immoo 0 is an element of W ta'uu qaba jechaadha. 0 an element of W kan ta'u taate inni kun maal jedhama? Subspace jedhama jechaadha. Kanaafuu conditioniiwwan sadan kanneen nuuf guutuu qaba jechaadha. Example V and 0 are the trivial subspaces of any vector space V jedha. 0 fi akkasuma V kun maal ta'uu danda'anii? Trivial subspace of any vector space ta'uu danda'anii jechaadha. For the vector space V equal to R cube X, Y, Z X, Y, Z an element of real number over real number jechaadha. Then the set W equal to X, Y, 0 X, Y an element of real number is a subspace of V jedha. Subspace of V dha. Akkamitti verify goonaa isa kana. Kanachaan V nuuf kennamee jira R cube dha jechaadha. X, Y, Z qaba. X, Y, Z ammoo element of real number dha. Akkasuma ammoo field nuuf kennamu real number dha jechaadha. Kanaafuu konstantii real number keessaa fudhanna jechaadha. Fieldiin real number jechaan konstantii as keessaa fudhanna jechaadha. Then the set W inni kun jechaadha. Setiin kun X, Y tokkoffaa vector space nuuf kennamee jira. Inni W jennuun ammoo subspace nuuf kennamee jira jechaadha. Kanachaan W equal to X, Y, 0 nuuf kennamee jira. Inni kun maayini subspace dha nuun jedha. Subspace dha jechaadha. Subspace nuuf kennamee jira. Kanaaf ammoo wantoota kanneen fayyadamuudhaan X, Y, Z element of real number dha jedhee jira. Kanaaf criteeriyaawwan sadan kanneen fayyadamuudhaan maal goona? Check goona jechaadha. Check goona jechaadha. Kanaaf amma criteeriyaawwan sadan kanaaf check godhuu qabna jechaadha. Inni tokkoffaan walitti yeroo walitti idaanu maal nuuf kennuu qaba? An element of real number isan ta'uu qaba jechaadha. Kanachaan element of W ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf yoo fudhannee akkasuma V yoo kan fudhannu taate jechaadha. Isaan kanneen yeroo walitti idaanu inni kun element of W dha jechaadha. Yeroo walitti idaanu maal rakkinni jiraatu jechaadha sitti. Inni biraa immoo yeroo konstantiidhaan baay'isu. Konstantii kamiin yoo baay'isan inni kun real number nuuf kenna jechaadha. Homaa rakkoon qabu inni kunis nuuf guutaa jechaadha. Inni sadaffaan immoo 0 dha. 0 jennee jira. 0 is an element of W jecha maayini W n ammasitti maayini
x y z waan of keessaa qabuuf fakkeenyaaf bakka x 0 galfachuu dandeenya maaliif x fi y element of real number waan jenneef jecha bakka y 0 galfachuu dandeenya 0 element of real number waan ta'eef jecha kanaafuu 0 0 isa jedhu of keessaa qabaachadha kanaafuu w is the subspace of v jechaadha. Inni biraa immoo the set of all lines passing through the origin line L equal to ax plus by equal to 0. A being an element of real number is a subspace of the vector space b equal to r square nun jedha. R square. Jechuun amma maayini r square jechuun x fi y of keessatti hammatudha jechaadha. Kanaaf amma asitti kan nuuf kenname maayini laayiniin nuuf kenname jechaadha. ax plus by. ax plus by dha. In tokkoffaa walitti hidhuudha jenna. Kanaaf maal goona let L1 jennee ax1 plus by1 equal to 0 akkasuma immoo L2 akkasuma ax2 plus by2 isaan kan yeroo walitti hidhaanu real number nuuf kenna waan ta'eef homaa rakkin hin uumamu jechaadha asitti kun isaantiidhaanis yeroo baay'isnu homaa rakkin hin uumamu jechaadha inni kan amma consider godhuu amma 0 0 of keessatti hammatuu danda'a isa jedhudha jechaadha fakkeenyaaf x fi y a fi b real number dha jennee jirra jechaadha real number dha akkasuma immoo isaan kun erga real number ta'anii 0 galfanne 0 nuuf kenna jechaadha kanaafuu 0 0 0 of keessatti hammataa jechaadha kun kanaafuu this implies that line L passes through the origin fakkeenyaaf origin keessa darbachuun jalqabamu yoo inni asiin origin keessa darbee deemee kan jennu taate origin jechaan 0 0 dha jechaadha kanaafuu 0 0 of keessatti qabataa jechaadha jalqabamu kanaafuu haala kanaan inni kun therefore line is a subspace of v dha jechaadha. Okay, in exercising maal jedha tokkoffaan is the set w equal to x minus 4y x minus 4y is equal to 1 a subspace of v equal to r square nun jedha r square amma kan nuuf kenname x fi y qofaan jechaadha kan nuti check goonu x fi y dhaan okay x dhaaf y dhaan check goonaa jechaadha kanaaf asitti kan nuuf kenname real number dha waan ta'eef kanaafuu x fi y real number jennee consider godhuu dandeenya jechaadha consider godhuu dandeenya amma kanaafuu tokkoffaa isa kana fakkeenyaaf isa kana x1 y1 jettanii walitti hidhaatan uma rakkin uumamu jechaadha asitti inni kun fakkeenyaaf x1 minus 4y1 equal to 1 jechuu dandeenya akkasuma x2 minus 4y2 equal to 1 jennee isaan kanneen walitti hidhuu dandeenya jechaadha uma rakkin uumamu jechaadha akkasuma kun isaan jedhanis yoo baay'isnu uma rakkin uumamu jechaadha 0 irratti amma bakka inni rakkin jiraatu 0 irratti fakkeenyaaf x minus 4y equal to 1 jedha bakka x fi y 0 0 galfame as 0 galcha 0 minus 4 times 0 equal to 1 0 minus 4 times 0 0 equal to 1 0 equal to 1 amma sirrii miti jechaadha kanaafuu 0 0 0 of keessatti qabatuu hin danda'u jechaadha kanachaan 0 fi 0 of keessatti hammatuu hin danda'u jechaadha kun kanaafuu erga hammatuu hin dandeenye inni kuni maayini subspace ta'uu hin danda'u jechaadha subspace ta'uu hin danda'u jechaadha which of the following is the subspace of v equal to r cube jedha inni kun ammoo v is equal to which of the following is the subspace of v equal to r cube jecha maayini x y z x y z isa kan yoo ilaalle isa jalqabaa kan yoo ilaalle isa jalqabaa yoo ilaalle inni jalqabaa kun maal nuun jedha x1 x2 1 x1 fi x2 maayini element of real number dha jechaadha an element of real number dha kanaaf isaan kanneen fayyadamnee maal jedhasitti r cube x y z dhaan laallaa jechaadha kanaaf amma isa kana yoo walitti kan rakkin uumamu akkasuma kun isaan jedhanis yoo baay'isne rakkin uumamu jechaadha kanachaan x fi x1 fi x2 an element of real number ta'uu irraa waan isaan dhorgu hin jiru jechaadha garuu ammoo asitti maaltu jira amma 0 0 check goonam fakkeenyaaf bakka x1 0 yoo galchitan x1 0 yoo galchitan x2 0 yoo galchitan
bakka z garuu koonistaantiidha waan ta'eef waan hidha isa kana tuquu hin dandeenyu jechaadha. Kanaafuu inni kun akkuma argitan 0 0 0 of keessa qabatuu hin danda'u waan ta'eef kanaafuu not an element of not subset dha jechuudha kun subspace ta'uu hin danda'u jechuudha. Subspace of v ta'uu hin danda'u jechuudha. Isa lammaffaattis akkasuma ilaallu check haa goonu isa kaname. Inni kunis an element of real number dhaan real number galfachuu dandeenya jechuudha bakka x. Fakkeenyaaf eda'uu kun fakkeenyaaf waan irratti equation baay'inaan kan rakkina fidu malee isa kana irratti equation yoo ta'in akkasuma rakkinni uumamu jechuudha. Eda'uu fi baay'isu kunis jedhan baay'isuu irratti kanaafuu lamaan kiraayiteriyaa lamaan nuuf guutaa jechuudha. Isa sadaffaa kana baay'inaan kan nuti check godhuu qabnu jechuudha. Bakki rakkinni uumamu bakka kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf x1 is equals to 0 jenna. x3 is equals to 0 jenna. Bakka x2 galamaayin x1 plus x3 dha. x1 plus x3 isaan kanneen ammoo lamaanuu 0 dha. 0 plus 0 0 dha jechuudha. Kanaafuu of keessatti qabatuu danda'a jechuudha 0 0. Kanaafuu inni kun maayinni subspace ta'uu danda'a jechuudha. Inni jalqabaa garuu subspace ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan jechuudha kan isin adda baasuu dandeettan. Isa subspace fi vector space inni jennu akkasuma immoo field isaan jennuun konseptiin isaanii isa kana fakkaata jechuudha. Isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti gaafachuu dandeettani akkasuma immoo karaa teelegiraamaatiinis sheer naaf godhan jettani jechuudha gaaffii yoo qabaattan. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana laayik godhuun hin irraanfatina akkasuma immoo hiriyoota keessaniif sheer godhuun hin irraanfatina. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.